Kanaaf qophiin keenya xiyyeeffannaa har'aa akka dhaamutti yeroo ammaa kana rakkoo jiru tasgabbeessuun gattaa'anii mari'achuuf furmaata biraan darbamneedha. Keessaayyuu dubbii ijoo ta'e kan jiru waa'ee waraana bilisummaa Oromoo mootummaan Itoophiyaanis qalbiidhaan ilaaluu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo kan ijaarrate uummata Oromooti. Uummanni Oromoo immoo kan ijaarratan ittisa waan hin qabneefi. Kanaaf waraana kana ilmaan isaanii of keessaa baasaniin ijaaranii qabeenya isaaniin qawwee itti hidhanii bobbaasanii. Waraanni kun agammaatti hojii hojjateef kabajaa argachuu qaba. Wanti xiqqeeffamee ololaan gadi qabamu hin jiru. Waraanni kun lubbuu isaa kennee uummata kanaaf dhaabbatee jira. Guyyaa tokko taatullee uummata kanaaf bosona buleera. Kanaaf kabajaan gootummaa kennamuufiit irra jira. Warreen har'a ka'anii waraana kana maqaa balleessan warreen harki caalan mootummaa darbe waliin ta'anii uummata Oromoo madeessaa turan. Madaa kana tuttuquun eenyumaafuu furmaatan ta'u. Madaa kana tuttuquun nageenya gireefif furmaatan ta'u. Haaloo walbaannaatti yoo deebi'ame namni tokko argatee nagaan ciisee tokko immoo kan rakkatu ta'u. Kamuu iddoo jirutti irriba dhabuutu dhufa. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo kabajaa inni qabu kennanii fi sirnaan akkaataatti caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa galee nageenya Oromiyaaf hojjetu taasisuun barbaachisaadha. Hundee kanaaf immoo bu'urri guddaa gattaa'anii akkuma aadaa jirutti marii gaggeessuudha. Marii kana sirnaa gaggeessan warri mootummaa qaban, qabeenya of harkaa qaban, geejjibaa fi risoorsii gurguddaa qaban akka barbaadanitti socho'uu akka danda'an ni beekama. Haa ta'uti addi bilisummaa Oromoo kan biyya hambaa fi bosona keessaa deebi'ee qabeenya gahaan qabu. Caasaan inni qabus caasaa aganatti jabaa miti. Kanaaf yeroo kennanii fi akka mootummaattis gargaarsa kennuufiidhaan wal bira dhaabbatanii wal amantaadhaan furmaata kana akeekuun barbaachisaadha. Wanti yeroo gabaabaa keessatti furamu jiraachuu dhiisuu mala. Haa ta'uti irraa jalaan furmaata yoo itti kennan rakkoon kamiyyuu ni furama. Rakkoo kana hiikkachuudhaaf gadi teenyee ija rakkoo keenya adda baafachuu qabna. Waliin mari'achuutu nurra jira. Rakkoon kun eega ilaalamanii boodammoo rakkoo kana waan furan furmaata lafa kaa'uun barbaachisaadha. Rakkoo kana furmaata isaa eega lafa kaa'anii yeroo itti hojiin jalqabamee raawwatamus akeekuun barbaachisaadha. Namooti jiranis ogummaa dandeettiif hubannoo rakkoo kana hiikuutti qaban akka gabbifataniif gargaarsa ogeessotaan kennamus kennamuu qaba. Kanaaf haala amma jiruun rakkooleen keenya rakkoo hunda galeessa, rakkoo bal'aaf walxaxaa garuu immoo suuta itti hojjetamee hiikamuu danda'amuudha. Dhimmi Oromiyaa kun dhimma Itoophiyaaf ijoo waan ta'eef kanneen Itoophiyaa duratti barbaadan Oromiyaa balleessuudhaaf fiigu. Oromiyaa balleessuuf fiiguun immoo gaaffii uummata Oromoo fi injifannoo uummata Oromoo agaammaatti argame suuta kan miila jalaa fuudhu ta'a. Kun OPDO yookaan immoo PADO har'aafis kan ta'u miti. Qaama kamiyyuu hin fayyadu. Diinni dursee humna jabaa haa rukutuyyuu malee ittaanee warra laafoo warra biraas rukuchuusaa hin oolu. Kanaaf wanta adda bilisummaa Oromoo irratti qiyyaafate boru PADO irratti waan hin dabalamneef hin jiru. Kan hubachuudhaan hammumaa qabamee dhimma Oromiyaa kanarratti walreen dhimmisaa ilaallatu waliin mari'atanii rakkoo kana hiikuudhaan yeroo ce'umsaa amma jiru kanas fuulduratti tarkaanfachiisuun barbaachisaadha.